barbadi bisi sunaganda yone tiga bulan bekerja kopi mari Wambaya tu tidak suatu kami banyak kafat doang tem kopawa yang tire isini le kafat tulen de sober bantian kopi Wambaya jira amma saati kanatti waldaan argam solfuna waaqayyo waggaa sadaffaashi kabajachaa jirti namni waaqayyo apostil tashee lafa kanatti waggaa sadaffaaf shaamaa qabsiisuuf qophaa'aa jiru harka hamile ni nagahamu sirriitti warri hamile kennuu barbaadan sirriitti harka reeba Absisaniru Ilmi ke barbaran maka Yesusin Innami ninjira Erga ke sadama fajar maka Yesusin Ila ifti waqayo dibanti waqarra Hidubun kamne damur dende Lehoje tutbiyo je tutu Sirra nami ninjira Lewa ramantu Amini sirrumati Isa anam me kofta garat yasada Ilmi bukata Shama kapsiseni hafun dandamu keki kuna muma biji gaya dau keki kana murum kawa ina apostle waligantu ni yoroni ambe bura chujero hamine kami kenu lende sule Yesus gofta sakka kanatti nu bashannansiisu kana gofta amma si waa'ee nama ajaa'ibsiifatu miti mee goftaa kana galateeffadha haleluuyaa maalli gaafatu haleluuyaa ani amma asinitti mira yoo ergaa natti dhufu malee jechuun danda'u faarfannaa haleluuyaa Yesus keenya goftaa waggaan dhuftummoo inni gamanaas inni Ameerikaas inni Wallaggaas inni eessaas daareetti Inamantani sini Inamantani Waaqayyo biraan nama ga'u Bini Waaqayyo biraan nama ga'u Galateeffannaa Awarsanu maqaakira Awarsanu maqaakira Awarsanu maqaakira Awarsanu maqaakira Waan baay'ee jaalatan jira Yesus gofta Amin Ini kan ammas Sila Mandahan unik ganda pusimne Maha ko badawata Ini tok-tok mas kesa tayo Akan rumah mas kesa tayo ganda pusimne Atau memantai ko badawata Ama tuk gafi ka nagagong ni mas kesa Mari keki kubu masan dulu kufi Durunto kanito ingendo kuwasati Yesus ifgarannato Wambiramiti Salis nijiru Finden immabraaf Achi deemanii Nuuf galchitullee yaadu
Isa kanaaf gooftaa galateeffadha. Isaan immoo dhumarratti immoo galateeffannaa waan baay'ee nama galateeffatan qabu, saba galateeffatan waan qabaniif yeroo sana isaan immoo keessa bal'inaan hin ibsu rakkoon hin jiru. Yesuus keenya gooftaadha. Amma kanatti aansuudhaan yerootti daabboon kun muramee uummanni kun nyaatudha. Daabboo baay'ee nadaraan qaanessina baay'ee jira daabboon saba akka keekii miti. Keekii xiqqoo waliin geenya daabboo jira. Kanaaf daabboon asumaan namni waaqayyo apostol daabboo yerootti nu muran ta'a. Daabboo kana xinneessanii nu guddisanii murulaati. Nu guddate moo yoo sinii xiqqaa ture? Tola guguddateedha. Kanaaf aamilee injiruudha. Yerootti daabboo muruuf jechaa jirudha. Aamilee meesoonichaa injiruu guddaa. Nama galateeffatu yoo jiraate nama saba kana keessa wanta haasoftu waggaa sadan kana keessatti waaqayyo waan si gargaaree daqiiqaa muraasan kennaaf hin eeyyamtu ni warra eeyyamtan galateeffadhaa gooftaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbisa harka keessatti kaasaatti sabni waaqayyo eebbisa. Maaliin dhagahamu sirriitti isaa eebbisu jedhanii. Darbeessan bitanii akka abbaa bakka haadha ta'anii isaan hafuus jechuun hin danda'a. Ammallee yeroo gaddaa yeroo gammachuutti yeroo dhumaatti maal dhabdeedhanii
lafana dadhabakan jira mul'ata kana jabaadhu sibiraana funu abeenya isaaniitiin kadhannaa isaaniitiin dhugumana isaanii jira akka hedaadha isaatii baay'eetti naa kadhataa turan beekachiisanii waaqayyo isaanii eebbisu sirriitti waaqayyo isaa eebbisuudhaani walitti qabee horii waldaa keenya obboleessa koo Yoosef obboleessa koo mul'ataa nama waaqayyo raajii baay'ee nama waaqayyo baay'ee jaalatamu raajii malikee yeroo miti toon jedhin dadhabee toon jedhin baay'een na nuffee keessumaa raajii malikee dawwalee jabaan lolli gaafa ka'e hin darbama amma halkan isa edaa hin darbama waan hundumtu si biran jira waa biraa yoo si gochuu dadhabe kadhannaan si bukkeen jira siin kadhadhaa jabaadhu dubbii nama jiru hundum badee hundumaa nama naa kadhatu nama baay'ee na jajjabeessuudha namaan kadhatarraa baradheedha tulluutti baane karaa adda garaatiin waaqayyo isaa eebbiseedha sirriitti naa eebbisaa ayyaana isaa siif haa baay'isu hiriyaan inni qabusa kan biraa jiru baay'een jaalladha baay'ee kabaja mul'ata kootiif sababa guddaa kan ta'e keessumaa gara kana akkan dhufu anaaf inni finfinnee laaftoottidha tajaajila irratti kan wal barree achumaan walitti hafne gara kanallee akkan dhufu biyyatti waamee waaqayyo achi yeroo isaa ji'a isaa faana itti dubbatee isinii keessadhee waaqayyo lafoon irratti gara kana na fidee karaa isaaniiti jechuudha waaqayyo na milkeesseera sirriitti gooftaan galateeffadha. Hundumaa caala warreen garee faarfattoota garee guddaa qoraataa garee hundumaa keessaa qoree jira faarfataa Yoosef waaqayyo mul'ataa haa ta'u beelofni irraa rakkanne irraa dheebonne irraa akkas godhe jedhanii lafa goggogaa wajjin lafa kana qofforree jabaatanii hojjetanii mul'anni kun akkaataa kanaatiin akka bareedu warra godhe abbaa lafa kanaallee abbaan keenya gootaa hin amma kan gargaaranii maatii isaanii kun iddoo kana jiru isaanillee walitti qabdanii waaqayyo sinaa eebbisu akka jettan hin barbaadu. waaqayyo sinaa eebbisu. Dabala eebbisaa. Hunda caalammoo baay'ee kanan isin qabadu baay'ee kanan isin jaalladhu waaqayyo gaditti baay'ee kanan isiniif jiraadhu isin ofuma keessanii waaqayyo naa eebbiseedha. waaqayyo naa eebbisu. Eebbisaa galateeffadhaa. Dhaabannee akka dubbannu uffannee nyaannee dhugnee kunoo waan bareedaa kana keessa teenye irra teenye hundumaaf hojjennu kan godhe kiisii koo keessaa miti kiisii warra nama kaasee miti kiisii keessan keessaayyuu baay'een isin jaalladha hunda keessan amma kana hundumaa isin jalqaba amma duubaatti isiniin jedhe galateeffadha. Hundumaa waaqayyo isin eebbisu gara fuulduraatti illee amma jiraadhutti amma waaqayyo wal bira nu kaa'e amma waaqayyo mul'ata iddoo kana naa kenne xumurutti ganama galgala guyyaa halkan itoo hin jedhin isin tajaajiluuf ammallee fuula waaqayyootti isa kaleessa caala waa dangana baay'een isin jaalladha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan na eebbisu isa be hundumaa immoo waaqayyo taaguutu namoota waaqayyo kan akka nama waaqayyo minaase kan akka nama waaqayyo qannaa sina eebbisu baay'ee. waaqayyo sinaa eebbisu. Sina eebbisa. Isa namni isa waaqayyo taaguutu waaqayyo sina eebbisa. harka keessan itti kaasaatii eebbisaame waaqayyo sinaa eebbisu. nama eebbisu waaqa dubbii arraba keessaniin immoo humni akka jiru sagalee waaqayyoon dubbata maadda harka keessan itti kaasaa sirriitti eebbisaa jedhaani